waan mahaaraa qaba ijoolleen adda nama kuma lama ol ken wantichi ken silkichi nama kuma iti jaba mata duree dubbisaa zaytuuna toloo nay anchi duriyye wayyo zaytuuna anchi leeba jabaadhaa mata duree dubbisaati sheer godhaa fidamnee dhufne raycitiisi zaytuuna yaa salaam aleke yaa zaytuuna maqumti keeyyuu siluma zaytuunaan kun zaytuuna intala arsii asallaa intala arsii kan Suudi Arabiyaa keessatti mucaa kan kee gattee jettu Dr. Abduseen iccitii kan kee qabatanii dhufanii jiru jabaadhuuti daqiiqaa kana akkasi yaa zaytuuna mucaa daa'ima geessitee sirraa geenye aboo gadi gaafnaaf gaa iccitiisa kan nan argitu jabaadhaa viidiyoo siin nurka dhufe kee daqiiqaa amma kana keessa sheer godhaa zaytuuna jedhamti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu Suudi Arabiyaa keessa ajandaa cima boombiyoone ajandaa izeen maqaan ragaa qabatamaa wajjin irra hojjetaa jirtu daa'ima nama Arabiyaa keessatti wayyoo ijoollee maqaa nyaatte intalli zaytuunaa jabaadhaati fida liivii kan ko daawwataati ta'a yoona maqaa qayyaratte yaa zaytuuna Dr. Abduseer kan baatu jabaadhuuti mucaa dhayxee namatti kennitee jinjanaa kan keetti muddaa jirtu maqaa ijoollee arsiin balleessin jabaadhuuti dhaqee mucaa kee fudhusiin jedhu Dr. Abduseen iccitiin kan kee nurka gahee jira mee jabaadhaati nama baay'ee seensisa gadi baasnaaf iccitiisii gadi ba'e gizee hunda ijoollee jimmaa jechuurra gaafa dhugaan jirtu gabbaates zaytuunaa ijoollee arsii ragaa wajjin dawwaleen isin dhageessisa viidiyoosiis isinii fideen dhufa jechuudha daa'ima namatti kennitee Suudi Arabiyaa keessatti jechuudha naaqabaa akkanaa ani intiniidha jettee dukkaanan naqee dhufa jettee mucaasii namatti kennitee dhabamtee amma jinjanaa afuufaa jirti waan ta'eef ragaa qabatamaa wajjiniin dawwaleetan sagalee isiniif fida sheer godhaasin viidiyoon isiillee wanti isiin godhaa jirtu narka qaqqabeera akkamatti mucaa daa'ima deessee abbaan manaa irraa qabamee biyya galee jennaan erga abbaan manaa irraa qabamee biyya galee mucaa isii geessite namatti kennite baddi wayyoo hinuma salphanne yaa jamaa hinuma banne wayyoo hinuma banne yaa gooftaa ko sanu wallahi maqaa ijoollee arsii balleessite wallahi maqaa ijoollee arsii nyaatte intalli yaa zaytuuna maqaa ijoollee arsii nyaate rabbiif rasuulii jedhiiti mucaa kan kee dhaqee fudhadhuuti yoo waan ittiin guddiftu dhabde nuti fuunee biyyatti akka guddifamu goona ati mucaa daa'ima geessitee namatti kennitee maqaa ijoollee arsii nyaatin rabbiin sodaa nuti in salphatte wayyoo mucaa daa'ima geessitee namatti kennitee akkam baddaat jabaadhaa sheer godhaa wallahi viidiyoo siin nurka jira dawwaleetis ragaa qabatamaa wajjiniin waan isiin godhaa jirtu isiniifan fidee dhufa jabaadhaa sheer godhaa nama kuma tokko irratti viidiyoo isin argisiisa zaytuunaa siin jedhanu an durba xalaban jira jettee amma jinjanaadhaan dhukkee biyya ijoollee irraa kaasaa jirtu mucaa geessitee namarratti gattee ofiisiitii mana hojiitii gaafa dhiirri jane am xalaban jira takka mana hojiitii baheen beekuetti gaafa ijoolleen mana ijaazaatti waammatanu qoy arabni kan koo yoo wanti ni jedhaa jira as dhufee tana harkaa badaa jettee ijoollee bira dhayxee shaksiifataatti yan kun ijoollee arsii maqaa balleessuu jedhama akkam ati maqaa arsii baadhattee ijoollee mucaa daa'ima sanuuyyuu namni dahuudhaaf kaan ilmoo argachuudhaaf rakkata ati deessee kaatee akkamitti ilmoo kan kee gattee badda yaa intal zaytuuna feesbuukii koo jala jirta ta'a yoo na'at wallaahi maqaa shamarranii ijoollee arsii bakka hin buutu jechuun hin danda'ama ati ijoollee arsii guutuu maqaa nyaatte barbaadaatii intala kana mucaasii akkasiin fudhattee nuti hin guddisnaaf fuunee biyyatti galchine akka in mucaan guddatu hin goona yoo waan ittiin guddiftu dhabde abbaan manaa Suudi Arabiyaa keessatti irraa qabamee jennaan oyyaa kunoo ragaa isinii fideera kenn ragaa qabatamaatii wajjiniin ragaa qabatamaa kunoo nama isii beeku nama qaamaan isii beekuun qabadhee dhufe sheer godhaa qoy ammaa finaasayin keessa taa'e dhaggeeffadha hamma namni seenutti ragaa qabatamaa wajjin gadi nuu baafta kuno nama achirraa Suudi Arabiyaarraa nama isii beeku hojii isii wajjin gadi isinii baasu wayyoo zaytuunaan ijoollee maqaa nyaatte sanuu ijoollee arsii wayyoo yaa shamarran maqaan ijoollee badeera hinuma salphan zaytuunaan fidamuu qabdi jabaadhaa fidaa zaytuunaa yaa zaytuuna jabaadha ta'al yaa zaytuuna hello maqaan zaytuunaa miti qayyaratte malee hin qayyaratte
Wallahi qajalat. Mee kunoola ummata nama 400 wayis ilaalaa sheer godhaa ijoolleen intalli ijoollee eessa akka taate maal waan isiin gootu hundaayyuu ragaa wajjin dhiyeessiif ummanni kunoo ummanni si dhaggeeffata. Intalli kun kanaan lamii badii raawwataatti intalli kun kanaan lamii badii raawwataatti 400 ta'u namni 1000 dhaggeeffate sheer godhaa. Qoy namni 1,000 seennaan dubbatta namni 1,000 haa ga'u qoy jabaadhaa sheer godhaa iccitiidha. Iccitii jabaa gabbahaara jechuudha. Mucaan ijoollee eersaati akkati beektutti nan sobee moo ijoollee arsiiti intalli. Ijoollee arsiiti ijoollee arsii asallaati. Akka qoyigaa nama 1,000 barbaadna irratti nama 1,000 jaba wayyoo 1,000 yuun xiqqaate nama 2,000. Iccitii jaba viidiyoosiis kun narka jira gadi baasna waan ta'eef alatti ragaa dhiyeessitee kaate viidiyoonsi ummata argisiifama jabaadhaa sheer godhaa. Sheer godhaa jabaadhaati. Ati asuma keessa teessaa amma jarri nama 1,000 gahaa nutti naa obsi gahaa jiru amma jabaadhaa zawtuun maqaa fi isa dhugaanatti mi zawtuunaa miti hin qayyaratte mi Fooziyaadha inni tokko inni abbaa mi'atti moggaase Khadiijaadha. Khadiija inni Fooziyaa immoo sobdee talabaan jedhette jala jantisa Fooziyaadha sun. Okay qoy namni baay'atee jennaan irratti iccitiisi atis nama beeku waan taateef gadi baastee fi akkanatti dubbachuun barbaachisaadha. Inni mucaan itti kennamee harkaa baddees irra rakkataa jira waan ta'eef furmaata goone yoo mucaa sana fuunee biyya galchine akka guddatu gochuu ta'es namni sun ofii isaatii nama dalagatee bulu isiin mucaatti kennitee jinjana afuufaatti baay'ee rakkoo keessa jira waan ta'eef mee jabaadhaa ijoolleen Oromoo intalli kun jabaattee qabamtee maqaa wayyoo inuma banne hinuma salphanne akkam namni daa'ima dhalchee ka'ee dhiisee geesse namatti kenne mana xalabaan jira dhiira shaka Suudi Arabiyaa keessa wayyoo fid bannaati wayyoo nama 1,000 naaf gahaati itti fufanni dubbisa yoo isin nama 1,000 geessan dubbiin itti fufa jabaannee ragaa kanatti meere silkiin hunduude moo jaamaa naatulliyaat antee silkee bira jabaadhu kunooti ragaa sagalee kunoo isinii dawwaleetan ragaa isinii qabadhee dhufe yaa jara keenya nama 1,000 gay wayyoo har'a ijoollee dheengadda ijoollee aggaaroo ijoollee jimmaa jettanii ijoolleen jimmaa hin badde jettan amma kunoo immoo keessan ijoolleen arsii asallaa maqaan sii inni isiin ittiin janajjantu zawtuunaa maqaan inni abbaan mana barumsaatti moggaasee Fooziyaa jedhamti ijoollee arsii asallaati rabbitu gaa ijoollee arsii asallaa ibiddarra qabe kunoo gizee hunda maal wanta kana ilmoo dhalchanii ka'anii yoo intini jedhan wayyoo maqaa ijoollee arsii nyaatte intalli maqaa ijoollee arsii asallaa nyaatte wallaahi wayyoo hinuma salphanne mee qoy nama 1,000 gahaa jiru rooba irraa mee maqaa sii wama ta'e amma waan isinitti jirtu boodatti fufta maqaa siitii fi qoy amma hin dubbatin nama baay'isa iccitiin jabaan gabba'uuf iccitiin jabaan gabba'uuf oh my god nama 700 gahaa jiru qoy nama 700 haguutan 800 mujaahidee sheer godh ajandaan kun si fayyada viidiyoo kana mummurtee gadhiistaayyuu booda ta qorxoo yemmillaqaq viidiyoo na kukkutamee wayyoo viidiyoon kun viidiyoo kukkutamee ummanni irraa barachuu qabu akkamitti mucaa ofii gattee ittiin janajjantee ijaazaa buutee reef rukuchiifattee sanuummoo ijoollee arsii asallaa ta'a akkamitti ijoollee arsii asallaa maqaa nyaatti kan jedhu badaa nutti dhagahame jechuudha. Hello. Halo. Sulemaan amma kara dubbii Sulemaan asuma keessa jirtaa? Jira. Okay, Sulemaan keenya amma ajandaa kana ummanni baay'een akka dhagahuuf kunoola ken intallis kunooti amma Sulemaan amma Suudi Arabiyaarraa intini nuuf godha kunoola intala argaa jirtu intallisii kana iccitiin sii gadi ba'uuf kunoo intallisii kana jabaadhaa argaa jirtu qoy ifa isaa isiniif ilaa kunoo qoy fayyuma isaaniitti godha mucaa wajjiniin intini ilaa kunoola ilaalaa na kuno intalli kun zawtuunaa jedhamti ijoollee arsii asallaa Suudi Arabiyaa keessatti kuno amma Sulemaan ajandaa kana nuu qabatee dhufee jira isinitti mul'ata kunoo la isiin
intala arsii asallaa Suudi Arabiyaa keessatti mucaasii kunoola gattee namatti kennattee baddee barbaadamaa jirtu mana ijaazaatti ala ijoolleen dhiiraa janajjanee ijaazaa buufachuudhaaf jedhe mana xalabaan jira jettee ijaazaa dedde kunoola isiniifan bu'a jette kunoola alaala kuno mucaasii la argitanii wallahu akbar allahu akbar wallahu akbar way nama kuma tokko hagaanu Sulemaano gahaa jiru nama kuma tokko intalli ijoollee arsii asallaati miti akkasi annan dogongore si ara ijoollee arsii asallaati ay mucaa fiigattee badde jedhaa jiru atis immoo waan qabatamaan Suudi Arabiyaa keessa jiru waan beektuuf waan isiin gootu dhibbaan dhibbatti nuu geessa jechuudha jabaadhaa na gubaaraayyuu dubbichi na gubaara wayyoo akka marataan hin ofitti afarsaaraayyuu dubbichi baay'ee guba nama kuma lama barbaan iccitii jabaadha wayyoo wayyoo mucaa ofii gatanii baduu jechuun maali sil Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nama kuma tokko ilmoon lama moo tokko qabdi sila saayyuun tallee akka tokko Allahu akbar ilmoo lama qabdi wayyoo nama kuma lama ni kun inni ilmoo lama kun iccitiin akkana viidiyoo kenni viidiyoos gadi hin baasa suuraa qofaa miti viidiyoo kenni meeyad wayyoo inni kun inni ilmoo lama kun nama kuma lama dhaggeeffachuu qaba intalli ijoollee arsii asallaatiyan oh my god wayyoo ijoolleen sii kunoola wayyoo jabaadhaa sheer godha kunoola laala mucaaran sii kana lammanii natti fakkaata waan isiin gattee baddeefis kunoola laala Allahu akbar wayyoo Allahu akbar nama kuma lamanni kun jabaadhu viidiyoon fidamuu qaba viidiyoon zawtuunaa yookiin maqaan jinjanaa zawtuunaa maqaan inni abbaan mana barumsaatti moggaaseef Fooziyaa yoo barbaaddan ijoollee eessaa akka taate abbaan manaasii irraa qabamee qoy inni Sulemaan bal'inaan natti himu waa'ee achi keessa waan beekuuf jabaadhaatii sheer godha Allahu akbar yaa jarak nama kuma lama fida ani citii kana maal kun namni ilmoo qabaata akkamitti mana ijaazaan jireedhe nama jana oh my god inuma banne hin salphanne oh my god amma Sulemaan mee itti fufi nama kuma tokkoof dhibba tokko waan isiin itti jirtu seenaa si dhugaa otuu waa tokko sobarran kaa'in ijoollee eessaa akka taate maaliif mucaashii dhiiftee badde okay خلاص اتنوفو في ميامما خلاص اغليك امه dhageessifna addunyaan muluun dhagahee waan kana irraa barachuu qaba meegaa اتنوفو في kun ani homtan isitti barbaadu duraan dursee eshi nammee dhuguma gaa ile rumasi kan rumasi immoo abbaa manaa isaati hojii yookaan ragaa qabaachuu danda'a yookaan ragaa qabaachuu danda'u mucaan kun ana yeroo lama baddee kana raawwatteetti eshi keer godi qaamaan beeka wallahi rabbina argon qaamaan beeka malee jette tokko miti eshi yookaan gandummaa yookaan jibbaa ganda tokkooti jecha maqaan nam tokkoon xureessuun wallahi rabbiin na argaa jechuudha dhugaa rabbi dubbachuu yoo ta'e intaloon kun abbaa manaan qaba jette malee abbaa manaa si nama ragaa qabatamaadhaan nama arge tokko illee hin jiru akka inni irraa galees immoo isii time malee namni abbaa manaa mucaa kanaa hin galee ilmoo kana harkatti nu ilaalaa yookaan ilmoo kana gargaaraa namni jedhe tokko hin jiru ofumaa isiitiif maqaan isii kaleessa kan biraatti mattu adda kan isiin hadda kanatti mattu adda اتفوفي شبكان اتفكات شبك جد ستي دولا اتفكاتا اتفوف akkasitti mana guddisaatti gattee badde jennaan akkana suuraa gadhiifnee barbaannee itti deebifnee ammas immoo gachi deebitee egaa ijoollee baadiyyaa jana janteetiyyi ijoollee kana nama harkaa fuudhuu jettee jana jantee naan ijoolleen baadiyyaa ta'anii warra magaalaa fira qabanutti jechuudha. erganii fi bishaan fidina gubaara erganii itti deebi'aa jettee bakka dalagaa deemte ji'a guutte fottuudhaan nan dhufa itti amma ji'a lama guutte laala isaa achii fidi isa kana hin banin isaa achii jedh itti fufi ijoollee eessaa akka taate eessa jiraatti Suudi Arabiyaa keessa eessa Suudi Arabiyaadha naannoo Manfuwaadhamu jiraatti magaalaa Riyaad keessa jechuudha. Okay, manfuwaatti iyyuu ijoollee namatti kennattee badde jechuudha.
manfaat fiddee ijoolluma arsiitti kennattee badde ijoollee mukiima yookaan ijoollee qaamaatti gisee kennattee deemtu nan dhufatu jettu ji'a sadaffaa erga eegalte asitti immoo sana booda silkii kaasuu diddee dirqamaa giseetti dadawwalee mitiin qabee jedhamu immoo gadi baasaa gataa jettee naan kunoo mucaan haadha manaatiin illee wal dhabe jechuudha. Haadha manaatiin wal dhabe gaafa duraa dubartiidha dubartiin dubartiidhaan haasofti waan ta'eef. Ishee. Namichi kun utuu bakka jiru warri harkaa fuutee intala kana dalagaatti argite naan adda moosiitu intala kana ollatti galchee ijoollee kana fidee ollatti galchee jedhee haadha manaa isaatiin wal dhabee amma jechuudha ofii isaatiin guyyuma maraataa jira jechuudha mataan isaa akka tokko ta'e. Ishee. Ijoolleen kan gattee baddeenna. Isiin immoo ammas maqaa jijjiirattee telefoona addisii bitattee yeroo namni itti dawwale xalabaan jira mana xalabaan jira jettee ijoollee jala jalte jechuudha. Ijoollee lama mana namaatti gatte. Amma ji'a meeqa ta'e seetti erga ijoollee sii kana gattee mana hojiitti badde? Ji'a afurii deemaa amma ji'a afur guutuudhaaf deemaa amma. Hamma yoo naatti jarri mucaa harkaa fuudhan sun isiin dukkaanuma naqee dhufaa naa qabaa jetteetumatti kennitee badde jechuudha. Gaafa duraa dalagaan dalagatee deebi'aa malee dunkaani isa duraati dunkaanan dhaqee dhufattee gattee akkana baddee naan barbaaneetti deebifne achii fudhattee ammas immoo nama biraa gogoomsitee dalagadheen isiitti deebi'aa dalagadheen dhufatteetti deemtee deebuu didde amma immoo jechuudha. Amma gadi baasaatti gataa jette. Kan isin jirtu immoo lubbuma qabda jechuudha. Isiin akka nama takkaa hin heerumne yookaan akka nama reef mana baatii bahee heerumaa rootte jechuudha. Janajjantee man fu'aa jetti malee lubbuudhaan waa tokko hin taane yookaan immoo abbaan manaa akkatti gatee as keessan banne jechuudha. Abbaa manaa kootiin irraa galee jechuun si'a lafa waggaa lamaati. Abbaan manaa irraa qabamee galee jedha. Takka abbaa manaa qabaachuuf namni beeku hin jiru. Namni abbaa manaa qabaachuus tokko beeku hin tokko hin jiru jechuudha. Hiriyyaan abbaa manaallee ani abbaa manaa ta'ee namni yoo waggaa lama mucaa kanatti ijoollee kanatti dhiyaate ijoollee kana gargaaraa tokko illee hin jiru. Ishii matu abbaa manaa irraa qabame jettee sodatti magaalaa keessa naannootti malee gisee qabamte. Gisee geessite mana namaatiin geesse gadi baatee telefoona jijjiirattee mana xalabaan jira jettee janajjanti. Maagaa kun akkas taanaan yoona ammas bakka danuutti ijoollee lamaan gattee jirti yoona nama kara 12 dhabdu jechuudha kan tallee hamma yoonaatti erga 2 gattee abbaa manaan asitti jedhaa jiraatte. Isa kana gaa safuu Oromootiin malee waa hedduudha. Iccitiin mucaa kanaa waa hedduudha. Waa rabbii dubbachuu taanaan egaa safuu qabna nutis immoo waan safuu beekaa haambifataatu dubbataarra malee. Okay. Intala kanaa yoo qaamne ta'e wallaahi waan baay'eedha. Wallaahi dhugaa rabbiin natti argachuudha. Ijaazaa buuti jechuudha. Ijaazaa kan buututti man tokko keessatti nama lamaa bu'aa turte. Man tokko keessatti nama lamaa buutee ija rabbinaa kennee nan argeen. Wallaahi rabbi agartuu kee jaamsu. Intalli ijoollee eessaati naan jette immaa? Ijoollee eessaati intalli? Ijoollee arsiidha. Ijoollee arsii asallaati. Maqaan sii inni dhugaan abbaan biyyatti moggaase Kadiijaadha. Kadiija. Hojjaa fayyimatti. Zayituunaa kana fayyimatti. Maqaa ittiin daldaltee ijoollee mana xalabaan jira jettee ijaazaa buutuu fi qaqayyarti jechuudha. Akkasee. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma ijoollee sana akkam gochuu qabnaa gargaarsa goonee fi akka yookiin biyyatti galtee ijoolleen kun barumsa sii jalqabdee mana guddifachaa mootummaan guddisu gochuu qabna moo mi'a takka keetti maal jettamee ijoollee amma itti gatamee nama kana warraaf abbaa manaa adda baasu. Akka kan kootti dhugaa rabbi yoo ta'e yoo wana isiinumti nu akka keessan dhibu yoo isiin immoo as keessa dhibde namni intala kanaa wajjin jiraataa as keessan dhibu koomentii kan kana jala yookaan feesbuuk kan kana jala jedha yookaan immoo iyyaansi as keessan dhibu. Isa kana wal baamnee mucaa kana fudhattee namicha kana dhaqxee harkaa fuutu. Yeroo isin harkaa fuutee kaate isin booda rakkine ofii qabdu himattee yoo abbaa qabaate ta'e abbaa barbaadeetti galchina. Yoo isin abbaa dhabde taate immoo ijoollee kana akka obbolummaatti yookaan akka oromummaatti tokkotti gargaarree waan qabnu bira dhaabbannee biyyatti galchuu ta'us asitti na gargaaraa yoo isin jettes mana irraa kireessinee waan isin barbaadde bira dhaabbachuu qabna jedha. Allahu akbar Allahu namni yeroo kanatti kaan dhalchuudhaaf rakkata kun dhalchitee kaate ilmoo lama nama harkatti gattee ijaazaa bahuu jechuun maqaa shamarran ijoollee arsii maqaa nyaatte badaa nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko. Baay'ee tokko. Amma namichi siin ilmoo biratti gatte kun utuu argitan yookaan immoo qaamaan argitan yookaan telefoonaan dubbachiiftan jechuudha. Baay'ee tokko garaasi nyaata waan inni ta'aa jiru haadha manaatiin wal dhabaara mana keessa ilmoo fi gatee baqachuuf fiigaara jechuudha inni sa'aatii kana keessa. Mee ati dhumarratti dhaamsa warra yookiin mana ijaazaa tokko wajjin galanu yookiin warra ijaazaa buufatu keessaa dhaamsi ati dhaamtuuf akka jarri ilmoo jaraa kana isiinis dhuftee abbaa kana harkaa fuutuuf wanti ati dhaamtu jira. Dhaamsi ana asirratti qabu ijoolleen shamarranii baay'ee tokko dogongoranii jiru dhugaa rabbi yoo ta'e inni kaleessa dubbatamaaru inni eegate dubbatamaaru suma shamarraniiti malee as keessa wanti jiru tokko dhiira keenyas yoo ta'e yoo dhugaa rabbii ta'e dubartii si qabdanu jabeeffadhaan jedha sa'aatii ammaa kana keessa yoo dhugaa rabbii ta'e yoo maallaqaaf ta'e maallannis badeera namni waa'ee maallaqaarraa dubbataa jiru sa'aatii keessa waa'ee dhukkubaarraa dubbataara malee isa qabuyyuu namni gatee baqataara waan ta'eef ijoolleen biyya kana keessa jiru biyya fedhe sana jiraatu ijoollee shamarranii irratti dhiibbaa guddaa gaggeessaara anumaa kaasee ijoollee shamarranii irratti dhiibbaa guddaa deemaa jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu ta'e.
amma intalli rakkatteeti jettamoo ati intalli rakkatteetiyyuu ilmoo gattee badde jedhaa jirtamoo intalli kun amaluma waa rukuchiifachuudha bakkee deddeemuu kana qabdiif ilmoo dhiiftee baateedhaa jirtaati. Laa namni rakkate asitti habiibi kan kun namni rakkate rakkina ofii mati dawaa argata malee hin baqatu kun amaluma amalatti ta'e yookaan immoo kan isiin ijoowwan kan akkanaa sadii afur leenji fataa jiru dubbaa waan akkanaarraa wal gorsuu qabna. Amma kunoo dubbii kee irratti ana sobsiisuudhaaf Suleemaan. Ijoolleen baay'een ijoollee arsiitii miti maqaa balleessa jedhaa jiru mee ati Suudi Arabiyaa irraa dawwaltee waa'ee kanatti dhiyeenyaan beektaa waa wanti ati sobaan dubbattee maqaa balleessaaf dubbataattu wayii jira abbaan dhimma mucaan biratti gatame samma dubbataa ture asirratti. Yoo intaloon kun yoo Allah ganda namaa balleessu yookaan jibbaa ganda tokkoon qabuun anaaf namni kaminuu tokkumaan islaama namni jedhame keessattuu anaaf tokkuma intalli kun islaama hadda waan hin taane raawwatu malee islaama yoo intaloon kun naannoo biraa taate yookaan immoo saba biraa taate jette an akka biyya tokkootti yookaan akka ilma Oromoo tokkootti si qaxxaama waan irraa ilmu tokko. Itti amanteetta jechuudha ijoolluma intalli intala Arsii Asallaati amma qaamaan beeka an qaamaan argee beeka jechuudha waggaa lamaan kanaa waggaa kanaati qaamaan argee beeka mana namaatti argee beeka jechuudha. Mana namaatti nagee ofii kooti qabee ilmaan kan kee jennaani achi baatee ijoollee sana akka baddee amma yoo waan sanatti deemnee amma maatii intalaa warri beeku yoo jiraate ijoolleen akka maatii biratti galtuuf waa guruuppii wayii hiinellee ijoolleen kun maatii intalaa biratti galtee haa guddattu malee ijoolleedhaafis rakkoodha amma mana namaatti gatamtee jirti inni biratti gatame kun nama dalagatee jiraachuu barbaadu warri niif abbaan manaa wal lolaa jiru situ ijoollee nama harkaa fuudhee nu biratti gate jedhee kanaafuu yaa intalo yoo wanti si rakkise wayii jiraate ijoollee kan kee nuti siif gargaarraa maatii kan keetti galtee haa guddattu kunoo gaafataa jirra ijoollee eessaati jennaan himaa jira ani kunoo achumarraan dhagaye waan ta'eef akkasi maqaa balleessaa miti waan dhugaati jechuudha intalli maqaa qaqayyartee himatti waan ta'eef maqaan si inni dhugaa kan mana barumsaa Kadiijaadha jedhan suuraa si argitaniittu isiniif maxxansineerra itti barbaadaa atillee namumti dhagaye waan tokko si ibsu barbaadaa jedhanii obboleessa koo. Namni si mucaa bira kaa'atte kun ijoollee Arsiiti garuu gaafa ijoollee kana mucaa kana achi geessitu maal jette ani ijoollee Jimmaati jettee geessite achi kaa'atte quba qabaadhudha. Isuma Arsii sanaanuu ani ijoollee Jimmaa jettee kaa'atte malee ani ijoollee Arsii jettee kaa'anne. Inni immoo amma reef qoratee akkasiin ijoollee Arsii taate bare. Sifa galuu. Kanaafuu isa kanaafan immoo jechuudha. Suuraa kan koo barbaadde maqaa kan koo barbaadde lakkoofsa kan koo barbaadde siifan maxxansa jechuudha. Koppii godhee si ergaa nama maxxansuu dandeessa. Kana irratti yoo intaloon kun naannoo biraa taate anatis ni qaxxaamaan maqaa ganda tokko yookaan maqaa nama biyya tokko balleessuudhaaf. Okay, amma nuti baga suuraan siitiif kan ijoollee si maxxanfamaa jira nutis poostii goona intala warri beeku yookiin shamarran isiitti dhiyaatanu dhufanii nuti hin beekna intala kana akkanaaf ijoollee sii gattee baadde gargaarreeni biyyatti haa galchinu maatii biratti haa guddattu jenna ijoollee kana ati maal jettame? Isiidumti deebitee namicha kana kaa fudhattee sanaan booda rakkoo si gargaarree akkasiin barbaadde yoo ijoollee kan koositti taa'ee guddifadhe jettes manatti kireessina waan qabnu bira dhaabbanna yoo biyyatti gaafa galtu jettes akkaataa itti biyyatti galtuun karaa hundaan bira dhaabbadhaan isa kan rabbii isa kan obbolummaan nan gargaaraan. Okay. Nutis akkuma sana bira jirra sagalee ta'uudhaan. Nagara baalagummaa kanaa immoo adaa rabbii rabbiidhaan maqaas nu balleessinaa. Itoophiyaa jedhamti waamti as keessatti adamni Itoophiyaa jedhee waama malee yookaan Arsii yookaan Wallagga Amaara Wallo jedhee waamu Itoophiyaa jedhee waama kanaafuu ijoollee shamarran biyya Arabaa keessa jirtan adaa rabbii maqaa keenya nu nyaatina maqaa nu balleessina waan akkanaatiin hin deddeemina dubbii kaleessaa sanattis immoo xiyyeeffadhaa dubbadhaa dubbii sabaaf saba walitti nakinaa nama walitti nakinaa amaanaa rabbiin isin jedhaa. Okay, galatoomi Suleemaan keenya yaadanuu kennitee fi hedduu ulfaadhoo abbaa dhimma mucaan biratti gatamtee badde sanas nu dhiyeessiitii booda immoo yoo danda'ame innillee akka nuu dawwaluuf. Ati sin dubbisiisa abshira. Okay, innillee nu haa dubbisu. Kunoo dhufeeraa jula. Hello. Mee dubbadhu kunoo asirratti nama 4,400 si dhaggeeffataara. Maali mee dubbadhu uummata irratti? Ijoollee kana ijoolleen abbaan isin beello. Ati ijoollee eessaati qoyi? Ati ijoollee eessaati? Arsii Dodolaati. Arsii Dodolaati? Isinio? Isin Arsii Bayaati. Okay, isin kalaas meemee wanti kun dhugaadha meemee ati dhibbatti itti fufiitii rakkoo amma sirratti gahee jedhe kan ifa nuu godhime. Dalagama deemtee achi hidha dhageeffatu dharra dalagama deemteeti. Achumaan hin dhufan
amma jettaa gabaatii lamaa bilbiltee kaafkaanii achumaan dina dhufatti. Okay, amma akka isiin dhuftee mucaa ijoollee isii kana fudhattu barbaadde jechuudha. Akka isiin dhuftee ijoollee si biraa fudhattee deemtu barbaadde jechuudha. Anisi abbaan illee itti barbaadame abbaan dhimma jedhani. Okay. Isheen artii bayaati abbaan obboleeyyan illee abbaan hin beera baatee afurii agadii abbaan isee. Gataa inni siin jette gadi baasaatii gataa jette jedhanii dhugaadha. Gataa jettee beekan gataa beekan akka La ilaha illallah. Amseeni tibiree dhibbaan jijjiiradhaa jettee jijjiiradhaa biyya jiraayu biyya jiraan yaa'u dhufaama fulii 25. Hedduu tokko nama gaddeessiisa asirratti yaada kee ibsachuudhaaf hedduu tokko galatoomii akkasiin barbaadamtee dhuftee mucaa ijoollee isii kana si biraa fudhattullee nutis haga dandeenyuun feesbuukii keenya irrattis waan dandeenyu hin goona warri Suudi Arabiyaa keessa jiranus barbaadanii akkan jarri mucaa isii kan dhuftee si biraa fudhattu. Ati inni dhaggeeffadhu ati ijoollee Arsiiti intalli ijoollee Jimmaati inni namni jedhu kun mee hagam dhugaadhaati mee ati wanta kana. Ijoolleen kan namoota bayaati dhaggeeffadhu Arsii bayaa keessaa maqaan ishee Beektona Bulloo Ifaaton. Okay. Aanaa deemuu bilbiluu gandisii aanaa deemuu bilbiluu fi abbaan ishee. Okay, bakka wanta kana. Gandisii aanaan san ta'ee gandisii sammootu ganda wanti jedhamti gandi keessatti. Maal siin jettee fiddee si biratti gattee baate ati walitti dhufeenya wayii qabdaanii duraan immoo akkam. Hin qabnu walitti dhufeenya wayiitu hin qabnu nu jaartiin xiyya qamaa qabdi ijoollee biraa. Okay, yaada nuu kenniteef hedduu galatoomiin siin jedha ulfaadhu. Okay, amma nuti wanti nuti sii goonu yoo jiraate akka isiin dhufte ijoollee sii fudhattu qofittiidha jechuudha. Okay, dhuftee fudhatti yeroo dhiyootti abshir. Amma abbaan gatee bade moo hin qabame irraa akka ati beektutti waan dhugaa dubbadhu. Hin qabame jedhan hin beeku wallaahi beekan abbaan diimaa gurraachaan hin qabame biyya galee jedhan. Galatoomii kanaaf yaada asirratti nu ibsitee fi wanta kana baay'ee bal'inaanis irratti dubbannaa ulfaadhu yaada nuu kenniteef. Hayyee galatoomaa isinis. Hayyee atillee galatoomi. Kunoo akkuma dhageessanu nuti kan dhufee irratti ragaa bahaa jirus Abduseen sobo jechuudha. An jireenya koo keessatti wanti garaana nyaatu as jala deemsanii shamarran arsii waan akkanaan gootu dhala ofii hin gattee hin baddu gaafa jettan hedduu tokko garaana nyaata jechuudha. Wallahi hedduu tokko jechuudha waan wayyaa an sukkaarri koo natti maraachaa jira sukkaara cimaan qaba akkam shamarran tokko ilmoo lama wayyoo Allahu akbar. Ishi shabaadhu sheerbat intalo yaa zawtuuna na dhageessa akka obboleemmaattiin si gorsaa yoo rakkattee ta'es wayyoo ish wallahi burtukaanii kana nyaataan jira aariidhaan hedduu tokko nama aarse jechuudha ilmoo lama gatanii badu Abduseen soban dubbatu qoosaan seenaasaa koo hedduun aaree jira ilmoo lama moo ilmoo ofii ciniinfattee jeessa galgaraatti baatte sababa jinjanaatiif jecha gatteeyyuu bakkeedha hijaaza namaa buutaatti ammallee takka dhiirnatti bu'een jiru mana xalabaatiin baane jettee dhiira baay'ee ijoollee baadiyyaa keessa dalagattu biratti baatiyan Allahu akbar wayyoo ilaaga sukkaarri koo natti ka'e sheer godhi dubbiin jabaadha kanaafuu Fooziyaa maalii jedhan maqaan sibboo Fooziyaa gaalii ganamoo maal akkasii jedhe keeboo maqaan akkasii naan qabamu waan kanaafuyyuu abbaa sitti barbaannaa isiinis dhayxee ilmoo nama biratti gattee baate kana bira akka isiin fudhattu jennaa akkasi galatoomaa kanuma isiniin jennaa hedduu dubbachuus hin barbaannu kanuma isiniin jennaa galatoomaa. Nuti sobaan jiru namni ilmoo ofii hin gatu namni ciniinfatee dhalee ka'e dhugaa dubbachuudhaaf.